biyya Dubaay jiraatu ture hojjettu madaamiin si fudhattee gara Saawud Arabiyaa deemte. Yeroo Saawud Arabiyaa deemtu akka carraa ta'ee madaamii obboleettii keenya kana ilmoo madaamii shufeerii ta'anii nama shanii bakkatti makiinaan bakka akkana ta'e makiinaan dhala akkana falfalamee keessaa fuudhaman falfalamee. Ishi mucaa kana maatiin immoo reenfa nu gachaa jedhan. An reenfa maalitu galfamuu deemaa dhaan galle akka hin dinne maatiidha. Harkisiisa kami moo miillisiisa kami jedhamee ergamaafi jarroo walitti bukaanii jiru. Inni kun rabbiif gaaffiidha. Ani hin beeku. Garuu erga jarri nu ergaa malee jala didanii itti erguun dirqama ta'a. Amma namichi hin gaafanne. Nan ergaa wayii waan ta'e wayii baqaa dubbateera. Roobii boriitti nu beellame. Obboleessi keenya sabboonaani. Rabbiin dhuguma sabboonaa laatti. Rabbi ol siyaa qabu kaardii isaa baasee olii gadi maal jedhee namichaan haasa'ee jira. Namichi Dubaayin jira, Taaziyaarra jira jechuudha. Reenfi immoo Saawud Arabiyaa jira. Kan hunda jira jechuudha. Nama shantu bakka itti dhume isiniin jedheera. Nama shan keessaa keenya sii kana madaamii ilmoo madaamii maal bakka. Ishi sabboonaa maal jedhee namichi amma. Hayyee mumee galatoomi dura dursoo obboleettii wajjin dhalatte tagaraa isii biyya kana keessaa qabdi azalate. Obboleettiin keenya moo? Obboleettiin kun obboleettii wajjin dhalatte biyya kana keessaa qabdi kan garaa isii dura dhalatte asumaan jajjabinna hawaa fi namni hunduyyuu carraadha. Obboleettiin biyya kana keessa jirti biyya kana keessa urgadeen gaddaatiin dubbiftii maatii isaanii guutumaan guututti warra as keessa jiran eenyu akka ta'e na durallee bilbilanii gaafatanii namichi paaspoortii obboleettii ta'uu na ergi jedheeni paaspoortii isillee baaftee ergitee fi anatti illee ergitee namichi na jalaa dideera erga paaspoortii argeen booda jettee amma daqiiqaa 10 dura itti bilbileen ture obboleessa koo anillee gaddarran jira. Isaan bakkeen itti du'an Saawud Arabiyaadha. Odoo Dubaay keessa ta'e poolisii barbaade deemtee wanti goota. Dhimma kana ammoo safaara achiitiin gaanii yooma sanii. Safaara keessaniin gaanii safaaraan immoo hin galchina. Nu eeginaan jedhanii ammallee itti deebi'ee bilbilaa ijoolleen baay'ee na gaafatanii obboleettiin isillee asuma jirti Raasalkeemaa iddoo jedhamu Dalaydii. Maatillee bilbilee akkana jedhanii eeggadha jedheeni obboleessi isillee haasofsiisee waan jiru maatii isaanillee isin rabbiin sabri isin haa kennu dheeni waan danda'u godhee jira. Namichi immoo ammallee itti deebi'ee walakka sa'aatii durallee achi eegaa jira. Ambaasii keessanirra gara biyya galfama waan ta'eef achitti waan duuteef yeroo masaan gara ambaasii geessanii kennallee gara kana geessanii kanaafuyyuu na eeggadhuu naan jedhee wanni jiru kanumaa obboleettillee dhageettee jirti ammumallee obboleettiin haasaa ture durallee guyyaa raanatti bilbilti jechuudha. Paaspoortii isillee namicha ergitee an obboleettisiiti reeffi akka gara biyyaa nu galu barbaadaa jetteeni anillee immoo akkas maatiin akkas barbaadanii reeffi luka ta'es lafee ta'es gara biyyaa akka ga'uuf barbaada jedheeni itti haasayeera gamni kiyya wanni jiru kanuma boru nuun jedhee ka borullee eegatuma jirraa ka har'allee wanni inni naa deebise kanuma kanaatiin sitti dhufu. Sabboonaa koo galatoom olfaa. Rabbi jazaa si haa qabalu. Ilmoo kun rabbi rakkisa. Obboleettiin mumkin azala jiraachuu dandeessi obboleettiin isii garaattu jira ka isii dura dhalate. Abbaa manaa qabdi mucayyoon tuni homaa gochuun hin danda'amu. Akkasi shamarran keenya gariin jara du'aa jara gala. Hattuun Dubaay keessa teesse sabboonaa koo bu'ii bakka nagaatti. Olfaadha. Ta'u nagaa jedhi waan haarawaa jiraate sitti hima. Nagaa. Ishi galatoom olfaadha. Kaardii baasee dawalee natti hime. Naal abu shaklak ilmoo hattuun guddisa badduu dhageesse kan amala hattuu ilmoo hattuu foon siirraa nyaattee jennaaniyyi reenfamaatidha erginan dubartiin biyya arabaa saanduqa siis ta'e birrii reenfa isii biyya galchu lafa kaa'attee taa'uu dandeessi erga kastaati. Wushoota Dubaay keessa jirtan. Reenfadha qaafii jira yoo wala birrii ergiteetti yookiin irraa nyaattaniittu reenfadha qaa jira maatiidhaan immoo gubaa ergaa jirra maatiidhaan. Naal abuk
maatii siitii kan dhaqaa jiru reenfa qoshaashota hattoota jechuudha wallaahi rabbiin anniisi wallaahi silaa waa'ee gargaarsaatiifan bucuu silaa fadhe malee feesbuuk irrattis fiiseesi qabaa ture ammas hin qaba boleettii keenya biyyeen sitta salphata waa tokko gochuu hin danda'u yawwana meeqa nyaatan ijoollee modereetar hojii hojjedhaa yawwana warra waalaa meeqa nyaate Eshi torba barreeffadhaa warree meemee warri maallaqni keessa isinii deebi'ee yoo jiraatan samoona kana girrigirrii kana dhagaanii hattoonni yoo birrii keessan deebisanii jiraatan lakkoofsa lama barreeffadhaati ol gala shamarran biyya arabaa abshiraa eshi anuu koosii kenna shamarran biyya arabaa abshiraa abshiraa hin deebi'a maallaqni keessa yookiin ana jiraata yookiin anatu maallaqa keessa na wajjin badee akka mee namoonni girrigirrii kana keessa maallaqni keessa isinii deebi'ee yoo jiraatan lama barreeffadhaa isin eebbifnee kaane hojiitti galla maallaqni keessa boo'icha malee waa tokko gammachuudhaan wal argaan jiru birrii 780 deebi'e guyyaa lama keessa. Salaam alaikum. Waalaikum salaam. Jirta qaalii namaa kabajamaa nama. Galuun kiyyaa akkame nagaa ayyee maallaqa koppilii maallaqni keessi deebi'eera mallaqni isii galchanaan jette ani garuu himadhellee hin qabu akka tasaasitti Dubaayii mallaqa Dubaayii kana 5,000 hafuutee narraa akka liqaatitti fuutee naa liqeessii lafa bitadhaa naan qattee birrii naan jetteen akkuma obbolummaa akka rabboo maal barre fuudhee itti kenne immoo iddoo goriin buy galee kaanaan ayyee taate sharra keessa si dubbisa waasaabbi ishii bareedduu koo muudii kee ani yooman muudii kana si barsiisan jedhe malee keessaan natti miinaan koo jibbatu malee wallahi rabbiin kun natti argu muudii fi miti muudii ma namni jedhu kanaayyuu an wallahi ni kanarraa jechuudha hin beeku siin jenne muudii baradhaan siin jedhe ammallee maallaqni siin galee maal kolfuu dhufte na wajjin maallaqni galee kolfinaa bulii yooma waa galaaf shamarran kana yeroo galee kee dhuftee hojiin kolfinaa dhiisi amma biloo kiraas gaaffee ofiin daawwattee birii keessii galcheettee miti naa galchee narraa hin kaafne biloo kiyyuu narraa hin kaafne hiriyaa biraa itti ergee birrii si'aniin galchaa fi guyyaa argadheetti hin kennaa fi amma hin qabu bara jiraadhe kafalatte bakkaan rabbumatti achi dhiifadhee rabbumatti madhee aalifaalichatti du'aa naa godhee itti dhiise bakkaan. Amman kennan jenne amma. Hin kennaa jette odoo afaan kiyyaan hin ta'in hiriyaa kootti ergee ni kennaa fi birrii si maal irraa godhaa miti jette. Waan inni singalleeree maaree inni bari warri gammadanii birriin keessan sinii warri maallaqa gammadanii addanuu baasaan jedhaa jara keenya mee boona mee keessummeessi Eshi bakka mubee eshi rakkoon qabu bakka gisee biraa dubbadha. Hawaasa keenya yoo yaashama harka fuune akkam nagaan ooltanii kan nagaan isin oolchu nagaan isin haa bulchu akkuma aadaa keenyaati kan nuti wanti irra jirru waa'ee obboleeyyan keenya maallaqa irraa nyaatamaa jiraniiti hundi keessanuu jalqaba koppiliinkii godhaa taaf godhaa warri rabbii maallaqa keessan isinii galche maallaqa hedduutu galaa jira gara keessaatiin anas akkaawuntii hedduunatti erganii warri maallaqni galee baga rabbi isinii galche kan maallaqni keessan hin gallilleen inuma galla inshaallah hundi keessaniyyuu mana koppiliinkii godhaa akkasumas akkaawuntiin kiyya guddaan gargaarsa hawaasaa irra gubate waan taateef namni fooloo hin godhanne hundi keessanuu fooloo godhadhaa isinii deebisa gama biraatiin ammoo wanti amma kaafame kun itti fufa hundi keessan isinii gala yoomillee yoo taate jechuudha wanti isin jalaa hafu tokko hin jiru hunda keessanii huni gala tartiibuma eeggate jechuudha warri mubaarakiin biraa qabdanis warri gama kootii qabdanis dabare maaniin isinii gala obsaanii wal eeggachaa akkasumas gaafa mana kana dhuftan koppiliinkii godhaadha ni beeytanii hattoonni gadi yaatee dachii dhiichisaa jirti
akkuma aadaa isaanii jechuudha. Kanaafuu hundi keessanuu koppiliinkitti jabaadhaadha. Oo fatiyaan dhuftee jirti adda. Isiillee waa nyaattamte moo? Waa dhufeera. Hollaga jeetti. Asumaan fideeni. Ani Oromoo nama 2000 irratti malee ni maddu nyaatameen dhume Mubaarakitti dawwalee bilbila na jalaa kaasuu didee Maammadoo wayii maallaqa na nyaateera. Yaa. Sismoo batuuko. Yaa. Yaa. Sismoo batuuko. Doktar Bintu qabadhu nama 2000 irratti ni maddaan. Ay, jawaadha koppiliin godhaa bannaata jechuudha. Koppiliin godhaa. Mube. Fatuu kuwaati dabbaa nyaatamte moo birriidhuma nyaatamte bannaati. Dabbaa nagadi hojii mati asitti beekaa takkaan dabbaa nagadi. Udduun dabbaan nagadan beektu miti dabbaan gurguraa. Naa waadhaadheen gurguraa si galee ijoolleen tokko immoo miskiina ijoollee hojii hin qabneef immoo liqiin kenna liqiin koo naa galuu dide. Erga Mubaarak hojii akkanaa eegale naaf hafuudhu argaa. Maqaa jalaa galmee sibiilii kan qabu gaafii kan sibiilii. Wallahi mucatiisi kuma meeqa nyaatamte sana. Deebi'ee sana baay'een gammadee Oromoo hedduu kuma 158 jedhanii hedduu gammadee Mubee yaala bilitar qonjoo nan gindee lakkaas. Yaa Oromoo na waraabbatii naa bilitarii malee waraabbatii. Mubee gisee tokko akka jara dhiiraatti keewwatu hundinuu keewwata. Wallahi dhiirri Abduseen illee keewwata. Abduseen illee. Wallahi Abduseen isa hidhiibaa keewwata. Hii filitar dabbaqa. Kan bareedaa na kai. Maal Abduseen erga kaatti. Inni kun meeshaa baadhima. Kitaabu. Keessa galama sayyidaan eegate keessa galama. Isan beeku kaa. Keessa galama. Mubee waan hin ta'e. Wallaahi. Dhimmisti kini wantee jirtaa kun. Wallahi fatuun sitti taphataatti Mubee. Sanirra dhiisi waan gaariidha. Mubee akkasii miti kun. As keessa galtee sayyidaan eegate asirratti. La hawla wala. Mubee akkasii miti. Mubee kan caalu nutti fiddee bar. Mubee ati kaameeraa faan xaragdu namni walaawalatee galaa bar. Mubee ni ko normaali galaa Oromoo ko rakkate. Keessa na baas. As keessa si baasu. Waay. Mubee bakkatti deebii. Waay. Dengaleen beeku. Wanta ta'e tuqqata qoy. Ay Mubee hojii keenya dooddaa. Agarree jira hojii. Kana wayyaadha sammaa bareedu. Eenyaaf xuruu noo? Maashaallah. Jaabbisi keessatti. Ajaa'iba Fatihaa biloo qabdi mana kana. Oromoo biloo qabeen jiraan. Qoy abbaa buluu kellaa laani. Ana biloo kee wallahi. Mubeen na biloo kee dhiisii wallahi. La wallahi waan ta'e wayii dhageetanii wallahi nan dhageessa sagaltee yoo si barman. Waan ta'e dhagee achumaanan aarii eeggataa Saaraa jiru dhufe. jooyin gooti. Achuma sii miti gaadheen kunoo ana achi biloo. Kunoo. Achumaanan bilookii fuudhee nan gammadaan nama yeroo biloo maa giftara yuumee kan biloo kee haasaa guddinaa. Maaliifi namni waan ajjeechuu jaalatu waan cimaa naan jedhame jechuun Mee maqaa kee abooduu feeran asii. Eshi uummata keenya mee warra sirra jirtu bakka hojii keenya eegan lagaa boona. Mubee wallahi Malee sa'aatiin gubachaa jira hubar. wanni jetta Maal jaalala? Waa jaalatti galuu jaarsa koona jalaa fudhatan ijoolleen tiktook jaarsi koona Isaan nama baay'ee miidhamaadha Mubee kanarrattis nu hojjechuu qabda ishee. burreedha jaarsi koona. nama baatu jira. Afuratan Nama udah. badee. Wallahi afuratan udah. Nasibu. Sadaqaa keetiiti fatu. Sadaqaa keetii haa ta'u bakka inni deemu.
Ishi eegallu natti fakkaata koppiliinkiin geeraa uummata eegallu boona eegalchiisi. Taaptaabiin godhamne taaptaap godhama. Wayyee muka ni dhagaama. Shaan daffadha sirasi dubartiin kun amma akkana boona eegalchiisi beemee warra ol galanii boodii tana qabdu jiituun jirti ati jirta aanuun jira warra torba warra lakkoofsa warra footoo ragaa guutuu itti argateera ol baatee maqaa namaa waamnan ganda namaa waamnan gadi buusa eegalaa boonamaa leenjii isaa qabdaati. Meeshaa fudhate. Mubee hawaasiin jechuu fedhe. Wayyee hawaasa keenya warra jala jirtanii. Oi boona. Hundi keessan iyyuu dura koppiliinkii kana godhame koppiliinkii gara 300tti jijjiiraadha. 3,000tti jijjiira. Taaptaabii kanallee gara 100tti ol butaadha. Asumaanin fadhiyaa fuula keessa laallataa. Akkasuma isaan kana hojii keenya eegalla. Warroonni mallaqa nyaatamtanii jirtan ragaa guutuu qabdan lakkoofsa 7 barreeffattanii warri galata galchuu barbaadanis mallaqni keessan isinii galee lakkoofsa 5 barreeffattanii ol baatanii ani mallaqni kiyya naa galee jira galatooma akka jettan isinirraa barbaanna. Amma koppiliinkii godhaadha asumaanii akkaawuntiin kiyya guddaan ni gubatanii beekta waan taateef fooloo godhaadha. Fatii atillee asumaan fooloo deebisi. Hundi keessanuu daddafaatti muddaadha. Dafaa koppiliinkii godhaadha. Boona akkana dhageeme. Ayyee. Mucaa muhee ka jedhamu tokko eenyurraa fuudhee as ayyala jirteen taate sun. Mucaan eenyu jedhamu? Muhee mucaa shaashee isa jedhu tokko. Hin garreen. Mubaarak yaadachiisii nan kafalaa akkaawuntii irraa fuudhii naa erginaan jedhe. Oo galatoomne. Mucaa eenyu hireettisa? Muheedha maqaan isaa. Viidiyoo poosti godhee ture Mubaarak. Isa mucaa akkaawuntii ID nama biraatti galchisanii. Ayyee.